warahmatullahi wabarakatuh. Ashamaa harka fuunee jirtu bakka jiraattan isiniin jedha jira. Abbootii koo kan amantaa musliimaa taatan ramadaana gaarii isiniif haa ta'u. Kan amantaa kiristaanaa hordoftan bageetti geettan ayyaana kan baranaa kabaree garee isiniif haa ta'u isiniin jecha. Warri maatii koo taatanis hedduu takka galatooma. Warri maatii koo taatanis kottaa maatii naaf ta'a. Laayik saabskiraayib gochuun Oromoo teenna saba koo walaa gargaaru wal bira haa dhaabbannu. Akkasumas har'oonni waliin barannu suuraa keenya ka formaat nu jalaa ta'e yookaan tasa dileetii goone akkamitti deeffanna ka jedhu waliin ilaalla. Akkasumas galaarii keessa suuraa akkamitti dhooffanna ka jedhu wajjin ilaalla jechuu. Ka beeku yaani beeka, kan beeknes akka baratu, ka tokko beeku tokko hin beeku. Garuu wanni kun miidhas qaba, faayidaas qaba. Garuu akka kootti irra guddaa yaani faayidaa qaba jedhee yaada. Maaliif jennaan miidhaan isaa inni suuraa kana jawaala teenya gurguruu formaata goone gurgurra jechuudha. Garuu suuraan sun hin banne abadan nutu balleesse malee hin banne karaatti dhufatu jira. Akkasumas yaani faayidaan isaa suuraa barbaannu tokko tasa yoo nu jalaa dileetii ta'e waan barbaannuuf nu fayyada jechuudha. Walumaan haa ilaallu. Dhuftanii galaarii keessa galtanii fakkeenyaaf an kana keessa seenimee suuraa tokko dileetii haa godhuuf jechuu fakkeenyaaf. Suuraa tokko 2 3 viidiyoo kana hojjechuudhaaf dileet haa godhu. Dileet godhee jira. Viidiyoo tokko suuraa 3 dileet godhee jira hin jiru jechuudha sirra. Nuti dileet goone jechuudha. Garuu inni dileet hin taane jechuudha. Akkamitti akka deebi'u waliin haa ilaallu. Inni akkatti dhuftanii as keessa seentan akka suuraan sun isinii deebi'uuf tuqaalee kana ni argitu jedhee yaada. Tuqaalee 3 tana gadi tuutan jechuudha. Inni irra cuqaaftan jaaffarratti kunoo rikkaayilee kee jettu gad dhooftan. Kinoo suuraan keenya gara naan balleessine sun hundi isaatu as keessa jira. Viidiyoonis suuraanis jira. Inni adeeffatu barbaaddan mallattoo kana dhooftu nu gadi isinii bu'ee jira jechuudha. Nu gara naa balleessine wanni badee takka hin jiru. Viidiyoonis kinoo suuraanis kun akkuma deebi'etti jira. Warri suuraan isin jalaa tasatti balleessitan dhuftanii karaa kanaan deeffachuu dandeettu jechuudha. Kan beeku silaa hin beeka, kan beekne baradha. Akkasumas amma suuraa kan akka sirraa hin mul'anne jechuudha. Fakkeenya gizee galarii keessa seentan akka sirraa hin mul'anneef akkamitti akka dho'ifannu ka jedhu waliin haa ilaallu. Steebii lammaffaa dhuftanitti tuqaalee 3 kana gad tuutan malee haayiti kee jedhu kan gad dhooftanii inni gad dhooftan kinoo ka feesbuuka waan ani barbaade waan galaariirraa waa hundumaa dhoossu jechuudha. Akkatti sarara diimaa kanatti achi martanii inni duuba deebitan inni jiru jechuudha. Kana tokkocha malee hin jiru jechuudha. Inni deeffattanis kinoo akkanuma dhooftanii deeffattanii garuu waan baay'ees namatti tolu. Miidhas qaba, faayidaas qaba. Akkasuma Oromoo teenna laayikii fi saabskiraayib goonee walaa jajjabeessinu. Yaada qabdan koomentii jalatti naa barreessu hin dagatinaa. Laayikii fi saabskiraayib gochuu hin irraanfatinaa. Horaa bula nageenya rabbii isiniif haa baay'atu.